Abbootii gadaa karrayyuutiin wal qabatee ibsi gamtaan abbootii gadaa baasee hawaasa mufachiise jedhameem walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa fi miseensota tuuta gadaa michillee dubbifnee jirra gabaasa dabalataa Muhammad Faantaalleetu dhiyeessam. Miseensonni tuuta gadaa michillee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan tibbana maqaa gumaa fi araara jedhuun ibsi gamtaan abbootii gadaa baasee dhugarratti kan hundaa'e miti jedhum. Murtichi kan yaada hawaasa karrayyuu tuuta miseensa gadaa michillee fi maatii wareegamtoota giddu galeeffatee mitis jedhan ibsa maqaa araara fi gumaatiin gamtaan abbootii gadaa Oromoo baase duuba dhiibban warra akka kana raawwate akka jirus ni hubanna jechuunis yaada kennatanii jiru. Qaamni kaleessa akka kana raawwate mootummaadha kan jedhan miseensonni tuuta gadaa michillee murtoo gamtaan abbootii gadaa Oromoo dhiibbaa mootummaatiin murteesseem akka lammaffaatti fudhannas jedhanii jiru. Abbaan gadaa goobana hoolaa yaada har'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin gumaan akka kaffalamu waliigaltee irra geenyee jedhan namoonni akka jechaa kana raawwatan 9 mootummaan to'atamuun hidhamanii jirus jedhanii jiru. Miseensonni tuuta gadaa michillee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan ammoo gamtaan abbootii gadaa Oromoo dhimma gumaanuuf ilaaluu dura qe'ee keenya dhufee gadda keenyin wajjin qooddachuutu dursa ture jechuun komatan. Dabaluunis abbaa gadaa goobana hoolaa dabalateem gamtaan abbootii gadaa ergama mootummaan itti laate galmaan gahuuf carraaqoo osoo hin taane dhugaan jila abbootii gadaa ajjeefamanii akka baatu hojjechuutu irra ture jedhan. Gamtaan abbootii gadaa gaafa jilli gadaa michillee jimlaan duguugaman qe'ee keenyan dhufin boo'ee nu wajjiin hirmiin baafatin dhugaanuuf mura jennee waa irraa eeggachuun nutti ulfaatas jedhan. Abbaa gadaa dhugaa akka ta'u taate gaafa duuti nutti galtee gartee ibidda nurra bu'ee nuti kallattiitti deemnu wallaalle irraa afaanuun hin jenne ga'ee dhufe abbaan gadaa kana gaafa abbaan gadaa du'e boo'aqee abbaa gadaa odoon dhufne hirmii osoo hin baafanne ergama biraa qabatee namatti dhufu. Walitti qabaa gumii abbootii gadaa Oromoo kan ta'an goobana hoolaafaa gaafa abbootiin gadaa karrayyuu jumlaan ajjeefaman sagalee dhokfatanii jedhu miseensonni tuuta gadaa michillee kunneen badii sirna gadaa irratti raawwatame kana gadi bahanii balaaleffachuuf fedhii hin agarsiifne kan jedhan tuutni gadaa michillee turtii yeroo dheeraa booddee waltajjii ministeera muummee leellisuuf dhaqan irratti narraa haa baatu waa'ee dhimma gadaa michillee dubbatan jedhan namoota gaabsana sagalee dhokfatee ta'aa turetu har'as badii mootummaan gadaa Oromoo irratti raawwate dhoksuuf maqaa manguddummaan dhufee dubbii gara dabarsuuf yaalaa jira jechuun adeemsa abbaa gadaa goobana hoolaafaa cichanii mormanii jiru. Abbaan gadaa goobana hoolaa gama isaaniitiin karrayyuu irraa kan ajjeefameem yaa'a gadaa michillee qaalluu bokkuu fi hayyuudha malee abbaan gadaa hin duune jedhan. Dubbii keenya irratti abbaan gadaa karrayyuu hin duune hin jira kan hubatu sirra jira. Kan du'e bokkuu hayyuu yaa'a gadaa michillee qaalluu kana kan du'e yaa'a gadaa jechaadha. Abbaan gadaa goobana hoolam abbaa gadaa karrayyuu ajjeefameen hin duune jechuun isaaniitu dogoggora guddaadha jedhan miseensonni tuuta gadaa michillee kunneen. Gama biraatiin abbaan gadaa goobana hoolaa sirni haxaarrii karrayyuun geggeeffate dogoggora jedhan sirni haxaarrii sanam abbootii gadaa Oromoo guututum gochuufii qaba malee karrayyuun kophaa geggeeffachuun qabu ture jechuun komii dhiyeessan abbaan gadaa goobana hoolaa. Miseensonni tuuta gadaa michillee ammoo karrayyuun galteetti galte akkaataa heera uumatiin falachuufi gadda keessa of baasuuf haxaarratee jedhan. Gamtaan abbootii gadaa amma komii dhiyeessu kun guyyaa 100ffaa ajjeefamuu abbootii gadaa kan sirni haxaarriitti geggeeffame kana quba qabaachuu dhiisiim qe'ee warra gadaa michillee dhufaniitum gadda keenya hin qooddanne jedhu. Abbaan gadaa goobana hoolaa amma abbaan gadaan duune jedhan kun kanaan dura ammoo yaada BBC afaan Oromoof kennaniin abbaan gadaa karrayyuu diinan ajjeefaman jedhanii turuun ni yaadatama. Kun osoo kanaan jiru Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa jecha abbootii gadaa karrayyuu araaraan fixuu fi yaaliin taasifamu kamuutu itti gaafatamummaa seeraa malu bakka bu'uus ta'ee gufachiisuu akka hin qabne hubachiise. Komishinichi ibsa baaseen qaamoleen adda durummaan ajjecha sana keessatti hirmaatan akka hin to'atamnee fi qorannoon irratti adeemsifamaa akka hin jirre hubadhee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qondaalonni mootummaa mallee hojii irra jiran akka jiran eerem qaamoleen kunniin qorannoo qoratamuu fi tarkaanfilee fudhatamuu maloo gufachiisaa akka jiran ragaa qabatamaa argachuu
komishinichi beeksiseeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa araara buusuuf maanguddoota Karrayyuu waliin mari'ataa akka jiru kan beeksise ta'uu komishinichi eereem adeemsi kun yakka raawwatameef itti gaafatamummaa malu kan gufachiisu ta'uu hin qabu jedheeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu karaa maqsuuf maqaa jaarsummaa jedhuun gocha sirrii hin taane dalagaa jira jedhamuun komiin cimaan mudataati jira. Ajjecha kana keessaa qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoon harka akka qaban irra deddeebiin ibsamaati ture. Waraanni bilisummaa Oromoo qoqqobbii waraanaa fi dinagdee mootummaa Itoophiyaa irraa akka kaa'amu gaafate. Waboon kana kan jedhe Matakkal aanaa Dibaatee keessatti humnoonni Amaaraa dubartii Oromoo ulfaa ajjeesuu fi dhalattoota Oromoo 18 ukkaamsuu hordofee ibsa tibbana baasanii gabaasa dabalataa ammas qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo yakki duguggaa sanyii Abiyyi Ahmadii fi humnoota Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee akka jiru ibse. Naannoo Beneshaangul Gumuz keessatti hammeenyi kun hammaatu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo naannichi mandhee shororkeessitoota mootummaan hidhachiiseen bobbaase kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Amaaraa fi faannoo ta'ee jira jedhe. Humnoonni mootummaan hidhachiifamanii bobbaafaman naannoo Beneshaangul Gumuz bakka awwaalcha dhalattoota Oromoo Tigraayiif Gumuz akka taasisan kan eere waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee nagaa fixuun gocha shororkeessummaati jechuun himateetii jira. Humnoonni addaa naannoo Amaaraa Beneshaangul Gumuz aanaa Dibaatee keessatti walakkeessa baatii bitootessaa kana keessa dubartii Oromoo ulfa garaa qabduu fi haadha ijoollee torbaa kan taate Aadde Birhaanee Raggaasaa albee mormarraa muranii ajjeesan jedha waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaani. Ajjechaan kun ammoo ajjechaa suukaneessaa bara qarooma dhagaa fakkaatuun gocha lugnummaa hammeenya daangaa darbee fi gara jabinnaa jechuun balaaleffateetii jira. Humnoonni Amaaraa naannicha keessa socho'an barattoota Oromoo 18 aanaa Dibaatee bakka bishaan adii jedhamutti konkolaataa keessaa buusanii okkaamsus yaadachiisem ibsi waraana bilisummaa Oromoo. Itti dabaluun naannichatti humnoonni bilisiginnaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa dhalattoota Tigraay 9 kaan ajjeesanii kaan ammoo osoo lubbuun jiraniin gubuu kan yaadachiise ibsichi kun ammoo gocha suukaneessaa farra dhala namaa ta'eedha jedhe. Gochoota farra dhala namaa ta'an kan humna finxaalessaa Amaaraa fi waraana bilisiginnaatiin raawwatamu kana hawaasni addunyaa hubachuun shororkeessummaa mootummaan raawwatamutti akka ramaduun yaamicha dhiyeessee jira. Hawaasni idil addunyaa dhiittaa mirga dhala namaa goolee kamittuu raawwatamu dhaabsisuuf dirqama qabaachuu kan hubachiise waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa shororkeessummaa lammiilee ofii irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf dhaabbileen idil addunyaa qoqqobbii waraanaa fi diinagdee kaa'uu qaban jechuun gaafate. Waraanni bilisummaa Oromoo yakkamtoonni seeratti dhiyaatanii gaafatamummaa akka qabaataniif humna qabu maraan haqa uummataa isaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'us hubachiiseetii jira. Himataa fi ibsa waraana bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuun mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa irraas deebiin kenname hin jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa godina Mattakkalitti haleellaa isaanii cimsanii itti fufuun dhagahame. Odeeffannoo naannicha irraa arganne akka mul'isutti finxaaleeyyiin kun namoota nagaa ajjeesuu qabeenya saamuu fi mancaasuu bal'inaan itti fufaniitii jiru. Akka maddeen OMN har'a himanitti godina Mattakkal aanaa Dibaatee ganda Tuksii Gaambeellaa jedhamu keessatti dheengadda lubbuun nama tokko darbeetii jira. Yeroo kana beeyladoota manaa 80 caalanis saamanii jiru jedhan jiraattonni. Kaleessa ammoo ganduma kana keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa manneen 50 caalan gubanii barbadeessuu jiraattonni dubbatanii namni hedduunis qe'ee isaanii irraa baqachuu jiraattota irraa dhageenyeeti jirra. Dhimma kana irratti bulchiinsa aanaa Dibaatee dubbisuuf irra deddeebiin yaallus yeroof argachuu hin dandeenye. Waan aangawoonni aanichaa jedhan akkuma arganneen kan isinitti himnu ta'a. Oduu keenya biraatiin jaarmiyaan Oromoo Leegaasii and Liidarship Advokaasii jedhamu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo wal'aansa fayyaa akka argatanii fi hidhaa bahan gaafate. Gaafatamaa quunnamtii hawaasaa Abaa Obbo Battee Urgeessaa Gadaa Gabbisaa fi Kenneessaa ayyaana dhibee turuun hubamaa jiraachuu ibseetii jira jaarmichi. Qondaalonni biroo ammoo mana hidhaa keessatti dhibee daddarbuuf saaxilamanii yaala dhabuu addeessee jira. Bal'ina oduu kanaa Maammaffaan Taallettoo isinitti himama. Jaarmiyaan mirgaa uummataa kabachiisuuf gama uummata dadammaqsuutiin hojii hojjetaa jiru. Oromoo Leegaasii and Liidarship Advokaasii jedhamu dhimma qondaalota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ibsa baasee jira. Ibsa isaa kanaan qondaalonni dhaabichaa wal'aansa fayyaa argatuu qabu jedhe. Gaafatamaa quunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa Gadaa Gabbisaa fi Kenneessaa ayyaana yeroo lagannaa nyaataa irra turanitti tiruun isaanii miidhamuu kan ibse. Dhaabbatichi qondaalonni hafanis haala ulfaataa keessa jiraachuu isaanii odeeffadheen jira jedhe. Obbo Battee Urgeessaa yeroo lagannaa nyaataa irra turanitti dhukkubsatanii yaala ariifachiisaaf mana yaalaa wayitii geeffamanitti dhukkubam hepatitis B qabamuun baramee ture.
garuu yaala isaan barbaachisu osoo hin argatin hafurraa kan ka'e rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuutu himamee jedha ibsi jaarmiyaan kun baase. Dhiheenyam hoggansa ABO wajjin haasaa kan taasise jaarmiyaan kun obbo Battee Urgeessaa mana hidhaa keessatti dawaa idilee isaaniif ajajame argachuu hin dandeenye jedhe. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo birootis haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuu ibsuun dawaas argachaa akka hin jirre ta'uu eereera. Obbo Gadaa Gabbisaa dhukkuba hepatitis B'tiin qabamanii ammallee mana hidhaa keessatti dawaa malee dararamaa kan jiran ta'uu jaarmiyaan kun himee jira. Obbo Kennesaa Ayyaanaa immoo garmalee dhukkubsataniin qorannoo dhukkuba hepatitis dhoowwamanii haala ulfaataa keessa kan jiran ta'uu hoggansa ABO irraa baruun danda'amee jira jedha. Oromoo Legacy and Leadership Advocacy dhukkuba hepatitis B malees hidhamtoonni siyaasaa hedduun manneen hidhaa keessatti argaman dhukkuboota daddarboo akka sombaatiif saaxilamanii yaala argachaa waan hin jirreef haalli isaan keessa jiran garmalee yaaddessaa ta'uu addeessa. Ibsi kun jaarmichi mootummaan Itoophiyaa seera idil addunyaa kabajuun hidhamtoonni seeran ala hidhaman tajaajila fayyaa akka argatanii fi hidharraa akka hiikaman taasisuu qaba jechuun hubachiisee jira.